Viidiyoo kana sirriitti irra deddeebiidhaan hamma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Waajibaata salaataa jechuun maal jechuudha? Dirqamoota salaataa jechuudha. Dirqamoota salaataa jechuun akkamii? Wantoota namni tokko dirqama salaata keessatti dalaguu qabu, salaata keessatti dirqamaan raawwatuu ka qabnu, garuu yoo daganneetiin ka dhiifnu ta'e, yoo akka tasaa dagannee osoo hin yaadatiin yoo ka dhiifnu ta'e, sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguu ka jedhamu xumura irratti ka buunu, yoo ammoo beekaa ka dhiifnu ta'e salaanni keenya ka ittiin baduudha jechuudha. Waajibaat salaataa jechuun namni tokko daguudha yoo wantoota yoo ka dhiisu ta'e sujuuda sahwii ittiin bu'u yookaan sujuuda daguu, yoo beekaa ka dhiisu ta'e ammoo salaanni isaa jalaa badduudha jechuudha. Waajibaanni salaataa warroonni jedhama yookaan dirqamoonni salaataa wantoota 8. Isaanis maal fa'a? Tokkoffaa jamiicu takbiiraati ghayra takbiirati al-ihraam. Takbiiraa harramannaa yookaan takbiiraa seensaa ka salaatatti itti seenan san malee Allahu akbariin jiru hundi sunnaadha. Arkaan waajibaata. Garuu takbiiraan harramannaadha ka jalqaba ittiin salaata seenan sun rukniidha. Arkaana salaataati. Namni tokko yoo dagatee ka dhiisu ta'e takbiiraa jalqaba salaata ittiin seenan san salaanni isaa ni bada. Dagatee dhiisee beekaa dhiisee salaanni ni bada. Garuu ammoo takbiiraan ka jalqaba salaata ittiin seenan san malee jiru hundumtuu dirqamaa jechuudha. Yoo dagatee ka dhiisu ta'e rakkoo hin qabu. Fakkeenya namni tokko jilba qabachuudhaaf Allahu akbar jechuu dagatee calliseetumaan osoo jilba qabatee salaanni isaa hin badu. Yoo dagateetiin otoo Allahu akbar hin jedhin jilba ka qabatu ta'e salaanni isaa hin badu. Maal godhaa? Xumura isaa irratti sujuuda sahwii bu'aa jechuudha. Garuu beekaa yoo ka dhiisu ta'e salaanni isaa ni bada. Akkasuma ammallee fakkeenya jilbarraa erga ol jedhee sujuuda bu'uudhaaf Allahu akbar ka jedhu san yoo sujuuda saniif Allahu akbarii ka dagatu ta'e salaanni isaa hin baduu jechuudha. Maal godhaa? Xumura isaa irratti sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguudhaa yeroo lamaa sujuuda bu'aa jechuudha. Takbiiraani akkuma amma jenne takbiiraa seensaa ka jalqabaa san malee takbiiraan kuuwwan ka jiran maaliidha? Dirqamaa jechuudha. Tokkoffaan isa lammaffaa tasbiixaatun fi rukuu'i wassujuudi. في الركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي العظيم جتشودا يرو ركوع أبوان نمي تكو ركوع أبو يرو هيدو يوكا يرو جلبك أبتشو هيدو جتشمال جرو جتشودا سبحان ربي العظيم جتشودا إرجع جلبك أبتي بودا نمي تكو أجتي سبحان ربي العظيم جتشو سودا غتي سلان نساهم بدو مال